waaqayyo akeeka kee karaatti kan hambisu hin jiru jecha fuula waaqa duratti argamna. Waan darbirraa yaada kee kaasii waaqayyotti hidhadhu. Galanni siif haa ta'u waaqayyo, waaqa abboota keenya, waaqa raajitaa, waaqa ergamootaa, waaqa turtee, waaqa jirtuu si galateeffanna. Waan baay'ee dabarsitee fiddee asiin nu geesse ati waaqayyodha. Si galateeffanna maqaa ilma kee, maqaa gooftaa keenya, maqaa Yesuusiin galanni ulfinni oqubaan tola maqaa keetiif haa ta'u. Humni nuun mormu humna furamaa hojiin seexanaa fagoorra dhoorra dhaabatee xiyya isaa kan darbatu, akeeka isaa kan darbatu, yaada isaa kan darbatu maqaa Yesuusiin kan gombifame haa ta'u. Jedhi itti morma yaate. Laarra jaalava raaduna maama seediya. Inni darbeera. Deebi'ee nutti hin deebi'u. Inni nu caanaa ture, inni gan nu qabaa ture, inni nu ciqilaa ture, inni boquusaa nurratti jabeeffachaa ture, inni nu ukkaamsaa ture nutti hin deebi'u. Yaa Waaqayyo, nurraa konkolaachifteetta, nurraa oofteetta, nurraa deemsifteetta. Amma immoo biiftuu qara qabu, aduu gara qabu, ijoollee Waaqayyootiif ba'a jedhamee caafamee jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin qulqulloota ba'a jedhamee caafamee jira. Obboloonni abdii kutatan, kan rakkatan, kan dhibaman, kan cinqii adda addaa jala jiran maqaa Yesuusiin biiftuun akka isaanii ba'u. Biiftuun akka isaanii ba'u, akka hubatan, akka beekan, akka yaa Waaqayyo amanatan maqaa Yesuus Kiristoosiin adaraadhaan si kadha. Gooftaa harka kee nuuf hiixadhu. Sagalee kee nuuf kenni, dubbii kee nuuf kenni. Utuun sagalee kee lallabu, utuun dubbii kee dubbadhu namootaaf fayyina nagaan akka ta'u maqaa Yesuusiin adaraadhaan si kadha. Kana hundumaan gootaa eebbifame. Humna fayyisuu Waaqayyoo sinirratti tajaajila. Humna fayyisuu Waaqayyoo sinirratti abboomeera. Abdiin badee akka deebi'u, amantiin badee akka deebi'u, nagaan badee akka deebi'u maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin tajaajila. Gooftaa ati waan gaarii goota. Ante malkaamnee geetaa ho'i. Ati gaariidha. Gaarummaan kees bara baraanii jedhamee caafamee jira. Gaarummaan kee inni bara baraanii sun saba kee irratti akka hojjetu. Yaa Waaqayyo, namoota baay'ee qilee nyaate, namoota baay'ee duuti nyaate, namooti baay'een dhiigni isaanii dhangala'ee lafeen isaanii cabe, lubbuun isaanii garmalee bade. Nuun garuu amma ammaatti jirra. Gooftaa ati gaariidha. Galanni siif haa ta'u. Ammas nu gargaari. Sabdi kun gargaaraman. Sagalee gammachuu, sagalee abdii, sagalee jireenyaa, sagalee morgaan ittiin jabaatu, sagalee yaa Waaqayyo amantiin isaanii ittiin jabaatu, jilbi isaanii ittiin jabaatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin olii waaqarraa nuuf ergi. Tokko keenya jajjabeessi. Jajjabeessaa saba koo jedha sagaleen kee. Afurri kee qulqulluun dhufee tokko keenya akka jajjabeessu nu gargaara. Afuura jajjabinaa. Afuura jajjabinaa. Afuura jajjabinaa. Afuura jajjabinaa. Afuurri abdii nama kutachiisu. Afuurri mul'ata namaa jeequ. Afuurri abdii namaa gara dudduubaatti deebisu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa qabamu. Haa qabamu. Haa qabamu. Haa qabamu. Haa qabamu maqaa Yesuusiin. Haa konkolaatu humna dhiigichaatiin. Gooftaa kanas sanas hin gootaa eebbifame. Duduukaa dhaabbadhu. Sagaleen kee qaama keenya keessa darbee dhandha keenya keessa darbee fayyina nuuf haa ta'u. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo Qorontoos jalqabaa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irra kan jiru dhaabbadheen daqiiqaa muraasa ergan dubbadhee booddee deebi'ee kanadha. Macaafa gara warra Qorontoos kanatti barraa'ee Phaawulosidha kan dubbate. Phaawulosi nama amantiiti. Erga amanee booddee nama ija isaa asiif achi hin naannessinedha. Namoonni baay'een erga amananii booddee gara dudduubaatti deebi'uu yaadu. Waamamanii ka'anii, fayyanii ka'anii, nagaa argatanii ka'aniitu gara dudduubaatti deebi'u. Waaqayyo waaqeffachuu irratti ejjennoon qaban namoonni baay'een. Garuu namni kun nama murteeffataa, nama sirrii, nama Waaqayyoon amanatee bahe, nama gara dudduubaatti hin deebine. Yoo dhattanii ilaaltan macaafa seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 26 dhattanii ilaaltan haadha manaa Loox argattu. Gara dudduubaa ilaalaa deemti. Inni Waaqayyo jedhe sirrii miti jechuudhaan amantii dhabuudhaan gara dudduubaa deebi'aa deemti. Gara dudduubaa ilaalaa deemti. Gara dudduuba keessaniin ilaalinaa dheera Waaqayyo. Ergamoonni Waaqayyo, sagalee Waaqayyo, ergaan Waaqayyo gara dudduuba kee hin ilaalin kan jedhudha. Faallaa Waaqayyo gara dudduuba isaanii ilaalaa deemu namoonni kun. Keessumaatti manaa Looxii
inni waaqayyo jedhe sirrii moo sirrii miti jechuudhaan mamuudhaan gara dudduuba see ilaalteetu dhagaasoo giddaa taate. Macaafni qulqulluun namoonni baay'een haadha manaa Loot kana dhaqanii arganiiru. Abboonni keenya abboonni amantii bebbeekamoon namni waaqayyo qeesiddoo isaa namni jedhamu tokko waldaa makaana Yesuus irraa yeroo tokkotu isaan dhugaa ba'anii argeera. Dhaga'eeras akkas jedhanii dubbatu. Awwaala Phaawulos irra dhaabbadheeraadhani irra jaajjee waaqayyoon galateeffadheeraadhani. Haadha manaa Loot akka isheen dhagaasoo giddaa taatetti dhaqee argeeraadhani. Waan qabatamaadha jechuudha. Waan qabatamaadha. Namoonni baay'een seenaatti fakkaata sagalee waaqayyoo seenaatti fakkaateetu amantii irraa qaban sagalee waaqayyoo irraa. Kanaaf amantiidhaan jiraadhu namni waaqayyoo Phaawulos erga waaqayyoo isa waamee booddee nama dudduuban ilaalle, nama asiif achiin jenne, nama ija isaan naannessine, nama amantiidhaan waaqayyoo waaqeffatudha. Iddoo kanatti akkas jedha nama kanatu gara warra Qorontositti yeroo barreessu yeroo dubbatu. Egaa amantiin jedha. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caaladha. Jaalalatu caaladha. Isa caalu hin gatin. Isa caalu. Namoonni baay'een isa caalu gataniitu jireenya isaanii kirkirree ta'e hafe. Sagalee waaqayyoo akkas jedha. Bara dhumaa jala jaalalli hin qabbanaadha. Jaalalli namoota baay'ee hin qabbanaadha. Ammayyuu qabbanaadha. Namoonni baay'een jaalala waan hin qabneef jedhaniitu afaan isaanii qabatanii cuqqaallatanii taa'u. Maal taate namaan hin jedhani? Maal rakkatte namaan hin jedhani? Eessa jirta namaan hin jedhani? Isaan akkasii kun jaalalli kan itti qabbanaadha. Isa caalu gatani. Jaalala kee durii sana gatteetta jedha. Mul'ata Yohaannis irraa. Jaalala kee durii sana san ittiin si beeku, san ittiin si gargaaru, san ittiin si waame sana gatteetta jedha. Isa gatuu hin qabne gatu sabdi waaqayyoo yeroo baay'ee. Waan hafee jiraatu dubbata namni waaqayyoo iddoo kanatti. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii jiraatudha. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala. Isa caaluun gati. Jaalalan qabanituma waaqeffatanii namoonni baay'een. Inni guddaan jaalala. Morgaa namaa kan jabeessu, abdii kan namaa kan haaressu jaalala. Namoonni jaalala gatanii dhimma namaa hin qaban. Namoonni jaalala gatan iddoo namni jiru hin beekan. Namoonni jaalala qaban abdii borii hin qaban. Abdii borii qabaachuu kee kan mirkaneessu jaalala. Namni waaqayyoo kun jalqaba irratti gaafa dubbatu macaafuma Qorontos ergaa Qorontos jalqabaa boqonnaa 13 afaan namootaatiin yookiis afaan ergamootaatiin yoon afaan ergamoota waaqayyoo dubbataniin dubbadhe jaalala yoon qabaachuu dhaabaadhe an akka sibiila kilkilchuu yookiis dibbee koshkosh jedhuun ta'ee jedha. Namoonni baay'een hin geggeessina jedhu hin tajaajila jedhu garuu jaalala hin qaban. Geggeessitoonnumti warri bebbeekamoon jaalala hin qaban. Tajaajiltoota fa'aa kan jibban jiru. Keessumaa geggeessitoota waldaa onlaayinii geggeessina warra jedhan tajaajiltoota warra jibban baay'ee isaanii baay'ee afurri waaqayyoo keessa koo jiru hin ceephaa. Utuu akkas godhanii dhuguma geggeessuu kan jedhutu keessa koo dhufa. Ani hin gaafadhu jedhe nama tokkotu yeroo tokko ani hin gaafadhuuti. Ani xalaa hin gaafadhu ati gaafadhu jedhe ijoollee mucaa biyya hambaa tokko itti machuudha. Kun maal jechuudha jaalalatu hin jiru. Utuu na jaallateeti namni kun maaloo nama waaqayyoo xalaa keessan fidadhaa jedha ture. Xalaa kee fidadhu naan jedha ture. Jaalalatu hin jiru. Jaalalli badeera. Bara dhumaa kana jala seexanni isa tokkoffaa fi jalqabaa jaalala balleesse. Jaalala balleesseetu jireenya namaa balleessaa jira. Jaalala balleesseetu wal ajjeesaa jira. Jaalala balleesseetu dabarsee wal kennisiisaa jira. Jaalala balleesseetu boolla waliif qofforsiisaa jira. Lubbuu walii balleessisaa jira. Utuu jaalalli jiraate namni waliin ajjeesu, waliin balleessu, maqaa waliin balleessu. Jaalalatu hin jiru. Jaalalatu hin jiru. Ayi jaalala.
isa caalu gannee isa caalu irraanfannee namoonni baay'een jireenya dhabneerra. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Kennaa raajii dubbachuu yoo ta'e afaaniif yoo ta'e hafuuf jira. Afaan hin beekamneen dubbachuun yoo ta'e dhaabbachuuf jira. Beekumsa yoo ta'e hafuuf jira. Wanti nuyi beeknu muraasa. Wanti raajiin dubbatamus muraasa. Raawwatamuunsaa yeroo ga'utti immoo inni muraasni kun hin hafa. Hin hafa hundumtu. Jaalalli garuu nafu. Waaqa irrattis jaalalati itti fufu. Lafa kana irrattis jaalalatu barbaachisa. Inni caalu jaalala. Ila nama Waaqayyo. Jaalalli keessa kee hin jiru taanaan waa'ee obboleettii kee waa'ee obboleessa kee waa'ee namoota jaan argitu waa'ee namoota si bukkeef si faana jiraatanii walii wajjin miiltoo taatanii miiltoo hojii biyya lafaas hojii Waaqayyoos kan taatan jaalalan qabduuf yoo ta'e ati jireenya hin qabdu. Jalqaba irratti jaalalli yoo jenne jaalalli Waaqayyoodha. Namni jaalala hin qabne maalin ta'u hin qabudha. Jireenya hin qabudha. Namni jaalala hin qabne Waaqayyoon hin qabudha. Baay'een namoota jaalala gatanii Waaqayyoon hin qabnedha. Of gowwoomsuudha kun. Of gowwoomsuudha. Akka jedhu macaafa gara warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 kaasee horatanii ilaaltan. Warra isa jaallatan, warra Waaqayyoon jaallatan, warra isa jaallatan Waaqayyo karaa hundumaan gargaaree gara gaariitti isaan geessadha. Jibbaa kan waaqeffatan jiru. Waaqayyoon jibbaa. Namas jibbaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin bara kana hafuurri jibbaatti hin fufin. Hafuurri nama hin jaallanne. Hafuurri jibbaa kan Waaqayyoo miti nan abbooma. Ba'Yesuus san haccitu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ofirraa ifadhu. Ofirraa ifadhu. Jaalalli kan Waaqayyooti. Jaalalli Waaqayyoodha. Hundeen jaalalaa Waaqayyo. Utuun hin jaallanne ta'e ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos dabarsee lubbuu isaa nuuf hin laatu. Jaalalli maal akka ta'e qabatamaadhaan mul'isuuf jedhee lubbuu isaa dabarsee dhala namaatiif kenne. Warri wal hin jaallanne amma bara haaraa kanatti akkatti hin fufu. Afaaniin namatti kolfu baay'een namootaa boolla namaa qofforu. Afaaniin nagaadhaa nama Waaqayyo namaa hin jiru. Keessi isaanii garuu butaa waraabessa. Ilaa akkas jedha. Egaa amantii abdiin jaalalli waan sadiidha. Amantiin abdiin jaalalli. Abdiinis jechuudha. Abdiin keenya eenyu Waaqayyoodha. Waaqayyo immoo jaalala. Walidhee jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos amantii maa dhabdu maa buuftu anoo isin duukaan jira. Bidiruu isaanii keessattuu jiru amantii dhaban. Hin baduuf waan jedhan isaanitti fakkaata. Utuu gooftaan si duukaa jiru hin baddu. Amantiin dhabin. Kanaaf jaalala isa gattee buusi. Isa buufte sana deebisii qabe. Jaalalli Waaqayyoodha. Jaalala buuftee Waaqayyoon hin qaba yoo jette of gowwoomsita. Bara darbe jibbaa turte ta'a. Boolla namaa qotaa turte ta'a. Namatti waa namaa yaadaa turte ta'a. Bara dhuftu kan ammoo jabeessii jaalala qabadhu. Jabeessii Waaqayyoon qabadhu. Jabeessii waaqeffannaa qabadhu. Jabeessii isa buuftee qabadhu. Waaqayyo isa digattee lafaa si haafuusisu. Isa digattee jabeessee akkati qabatu si haa taasisu. Mee kadhannu laata? Kadhannu ilaa waan gatte kana Waaqayyo deebisee harka kee keessa akka buusu. Waan jaalala gataniif namoonni baay'ee waaqeffannaa isaaniitiin tolu. Waan jaalala hin qabneef obboleessa obboleettii dubbisuun isaaniitiin tolu. Namoota Waaqayyoo gaggaafachuun isaaniitiin tolu. Maaliif jaalalatu keessa isaanii hin jiru? Jaalalli hin jiru. Hin jiru dhugaadhaan hin jiru. Maaliif hin jiru jettee afaan guuttee dubbatta yoo jettan namni tuu du'uu, namni tuu rakkatu, namni tuu cinqamu, namni tuu waan baay'ee ta'u namoonni callumadhaan ilaalu. Tuu jaalalli jiraate hoo Kiristoos lubbuu laate akkamitti namni calluma jedha. Jaalalatu hin jiru. Mee kadhannu galanni siif haa ta'u Waaqayyo. Amma immoo maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalalli bade kun namootaaf haa deebi'u. Hundeen jaalalaa haa deebi'u. Humna fuura hammeenyaa jaalala nama buusisu. Nagaa nama buusisu. Waaqeffannaa nama buusisu. Waaqayyo wajjin kontaaktii nuyi qabnu. Sabaa wajjin kontaaktii nuyi qabnu. Obboleessa obboleettii wajjin kontaaktii nuyi qabnu kan nu buusisu. Humna maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Ilaa ifadhume ofirraa Beyesuusim jedhi. Beyesuusim jedhi. Obboleessaa obboleettii wal gaafachaa jirtu. Namoota Waaqayyo wal gaafachaa jirtu.
wal gaafachaan jirtan maaliif jaalalatu dhibe amantiiyyuu abdiiyyuu kan caalu jaalala namni jaalala qabu abdii qaba namni jaalala qabu amantii qaba isa caalu kana hin buusin namni jaalala qabu waaqayyoon qaba nan abdii qabda jaalala amantii qabda maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin inni sirratti xiyyeeffate inni jaalala si buusise inni obboleessa si buusise inni waan guddaa si harkaa lafa buusise በኢየሱስ ስም አብስራ ስራ የሰሙከ ረርካ ካይ መቃ ኢየሱስን ጀዲ ኦፍራ ይባል ነዱካን ፉዌ ነዱካን ጨው ነዱካን ተርካንበቱ ጀድ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እኒ ጃለለ ሲቡሱ የሰሙከ ሲጀኩ እኒ ኬሰ ከና ጋዶ መቃ ኢየሱስን አርጉታም ዋቀዮ ለጴ ኬኛ ኬሳ አመንቲኑ ካይ ለጴ ኬኛ ኬሳ አብዲኑ ካይ ጃለለ ሰስሪታ ለጴ ኬኛ ኬሳ ኑፍ ካይ ኢሰኑ ይገንኑ ዴቢስ والجبو ولا ماتشو والشيغو ولا الرفسو بولا ولي قطو بديسا ولي تجمدو آتنو أوش لبو ولي بلسونو أوش مكا ولي بلسونو أوش مكا غوفتا مكا يسوعين سبكنا نبرسيس تلات وانا راد أنا تركان فت وانا راد أنا شيء وانا راد أنا تفوف بركينيا كنا نبرسيس تلات أنوار كافو درجة غوتا يا واك أيو غوفتا ماتشا أبوتي أرموتي يا واقعيو ورا يا واقعيو فولا كي دورا جرانا تغرغار بركانا بيتو اكدان دي غرغار برا بيتا ايتيتم غرغار الدنيا كون غرامي تكاين دي ما جرتو لمانغلو مقا يسوع كريستوسين الدنيا كنا كيساتين نديسي جولي كي اركان قبد غوفتا دبرتيني ستلان جرينيا كينيا ديمسا كينيا فورا كينيا تايلا كي باوف غلو كينيا دبرتيني ستلان ناتن غرغار ما لو غرغاري واقعيو ሲሰጭማ ሰሰጃባተ ሲኒ ሰጃባተ ቡፍኔ ዋምብራ ዋንሴ ከርክሬት ያርካን ቀበቹ በርባናት ነው ገርጋር ማሉ ያ ዋቀዩ ነው ገርጋር እያን ከነ ባናተው ከነ ሁሉ ማንጎታ ሲያገለ ጎፍታ አትለጴ ኬኛ ኑፍ ቀብ አፉረ ኬኛ ኑፍ ቀብ ደበርሲቴ ቢየለፋት ሰይጣናት ሆጂ ቢየለፋት ሆጂ ሆኒት ደበርሲቴ ነው ከነ ሰጃለለ ነው ገትሲሴ ነው ራርኩት ያ ዋቀዩ ነው ራርኩት jolle ke saba ke dabarsisti kennera biyya keenya Itoophiyaa dabarsisti kennera Oromiyaa yaa waaqa biyya keenya keessaa dhiiga dhangala'u lafee cabu yaa waaqayyo gooftaa wala jeesu wala uwwalu ati nurraa kaasi abaarsa kana nurraa kaasi waan gara bara dhumaa kana jalatti afurri amaan raawwachaa jiru kana nurraa ifadhu nu gargaare yaane keenu baay'isi harka keenu diriirsi maqaa isa tolaa jiraataa isa qulqulluu ta'e maqaa Yesuusiin ameen itti gargaara